mako wae ko baay'ee ko koffattu dhiphabattu simmoo yaaddu si dhugaadha mooti. Maaliisu namoonni dhiiga isaa aantii isaa warra qodaarra nyaatan inni tan jedha Oromoon qodaarra nyaatan tokko dhiqanii qulqulleessatti kaawwatuudha. Malee dhiitan yoo onnota jedhama. Naan immoo na kabajanii rakkina eessatti na yaafatu. Aniitu maal ta'eetanii bira dhaabatan aniitu dhugaadha mooti bireessi koos akkasuma na barbaacha dhufee kun ragaa innis yaanu wajjin dhiphata alaala ta'uyyuu yaadi isaa kun ajjira amma immoo akka carraa anaaf galee waa'ee koo dhiphatee dhufee waa'een koo kun ishuu ta'eera dhugaadha gaaffii ta'eera anattis kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u. Ragaa kun waggaa isaa darbee kun hojjaa kudha furtuuf jenna waggaa isaa dhume jechuudha. Waggaa kana hundumaa ani alan bullee mana kiraayitti gallee jirra. Mana iddoo tokko nuu kennanii qorqorroo tokko keessa jirra. Yaadi keessan qarshiin nami buuse hundumtuu waan bu'eetu balleesse keessa balleesse hin jiru. Egaa iddoo meeqa gallee biyyi kun egaa siisteemii biyya kanaa beektu. Dubbai kagalee ala lafa wae barbaacha siluma humni keenya lafa mana qophii bituu hin geenye qarshiin keenya akka tarii yaadamee namni qabatamaan ta'inaa isaan ta'u isu anda wanta mana bitu mana ijaaramaa qophii bitu ta'uu dadhabee deddeebinee gara mana ijaarsaatti lafa barbaadne ati deebinee deebinee immoo lafa waaqul gargaaree karaa garaa buloota wajjin qorannee faayila argannee kaartaatti bitannee ja'anii bitannee gara sanatti gallee gaayyama ijaarsaatii fi qulqulleessuusaa maalirra akka ta'e residenshaali ta'uusaa hundumaatti gallee warra hogeeyyii bira gaafa ga'u immoo indagana manni galmeedhaan immoo akka carra ta'e cufaadha. Mana galmee sana keessaa bayee hojjetutti yeroo nuti alaafite karaan kan ka'edha kan amma kana turre malee kararra geenyerraa qarshiin immoo doomeeqatti babayee nu jalaa kana jennee yoo resiitii isaa lokeeshinii isaa wanta itti hundumaa isinii ibsu baane iyyuu qarshiin keenya nurkatoo ture hojii hojjeteera hojii ittiin kaartaa binnu kan laficha argannu kanatti baheera. Egaa kanarra geenyerraa isa taanu immoo yoo ayyami keenya harka nu ga'e immoo dubbanna ammaa fi isteepi kanarra jirra. Kana ga'uudhaaf iyyuu jabaa nu gaafate sababiin isaa yeroon kun yerootti galmeen ilaalamuudha cufamee investigatorsiin warri auditoriin warri galmee ilaalan sakattaan ilaalaniidha. Kanaaf warra abbaa dhimmaatiif galmeen hin saaqamne jaalamammaatti warra hogeeyyiidhaaf warra investigationii saaqame malee. Kanaaf ammaatti yoo naannoo ga'ee jechuun inni amma gaa guyyaa akkasii jennee kaa'uun eenyu gaa ammas ji'annee hin keenyu yookaan immoo ji'a lamannee hin keenyu guyyaan itti nu ayyayyamii irraa horiin keenya ammoo kan horkaa kanaatu hafteetti jennee haasofna. Kanaaf ammaaf garuu isteeppii Ganni waaqayyoof haa ta'u. Sababiin isaa macaafa qulqulluu keessatti Filiippiyoos tokko jaarratti waaqayyo inni hojii gaarii isin keessatti jalqaba. Nani abdadha jedha Filiippiyoos tokko jaarratti. Hojii gaarii jechuun immoo hojii wangeelaa waa miti. Hojii gaarii jechuun hojiima waaqa amiyyuu hojii gaariidha. Fakkeenyaaf ammas inni anaanii ani maalis miti ammas hin yaaddan kana mitan ga'uun ammas hin jaallattan kana ga'u ammas iddoo isin naa qabdan kana ga'u yooni daawwitti gooftaatti wanta naasee fi wanta isin taasisu tokko wal fakkaata. Nikoos maal jedhe kana fu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  keessa qotee bulaa uffatteedha. Horii eeguudha gaafa isee gaafa saamu weeli waaqayyo ergayyuu qeessaatti mucaa ijoollee kanan qabadee ma warra Abeenadaafaa warra gurguddaa warra lolomoottota agarsiise malee daawwitiin isa amma beekamaa ta'e ittiin kakatame qomoo isaa keessaa faayisaan afa maqaa isaa baay'ee kanaan hin dhoofne maqaa isaa
Daawit sartii gosana lafa horii jirti. Tikee horii jirti. Aadaa Israa'el keessatti immoo tikeetii fi lamxiini iddoo hin qaban. Maqaayyuu hin dhaamani. Kanaaf Saamu'eel duwwaadha. Waaqayyo immoo kan duwwaa hiteedheen. Lakki kan duwwaadha. Maaliif akka beektu uffata. Tikee hin himatan. Ijoollee tikee hin himatan. Lamxiisii of mana keessa namni lamxi qabusii hin himatu. Moggaatti gate jechuun midhaan geessaa. Daawit akka moggaatti lafa noorii guutuu midhaan geessu. Gaafi Daawit achi eebbaa gaafa goolii adammaatteedha. Gaafa Filisxeemii doorsisee Israa'eliin suuqatti gashee jeneraalonni berganoonni warri illi gurguddaa ta'anii kaampitti deebi'anii warri peerool irraa malatee haatan miindaa qabanii manatti deebi'an Daawit galaa geessuu dhufee oduu kana amma kana argee an kana salphaadha naafi. Nama shananii leenca kukutaa horee itti Saawol immoo yaafataa jira. Baasee beeksisa. Kanaafi kunoo argattaitu nama kanannaa gaafa dhufu wayyaattiin hola dhaqanitti uwwise kansaa. Inna ta'uu fididee cidha jedhee Daawitiin miila isaa hin xaxee alakkeen kana inni godhee saddeequma salagaa fudhatee bahee isumaan Daawitiin godhanii ajjeese. Gooliyaa Daawit gaafa sana acknowledgementiin cognitions gaafa sana argatee lamaffaa lafa horii tikaattiin. Maalifan jedhee ani Waaqayyoo gaafa na waame afaan koo hiikeeti mana isaatiif iddoon mana isaa keessaa hedduu horaa kenne. Waaqayyoo nama meeqa hiikaa oola fafaisaa oola qeessaati iddoon kennineef gadhiisa malee fafaise. Dhaaqiitii of agarsiisi lubatti deema gadhiisa. Dhaaqi lubatti of agarsiisee gadhiisa. Ankoo garuu dhaaqee baratu agarsiisa jenne. Waanuma dhaaqeetti nama beekan. Inni yaami Yoosefi obbolaasaa maal godhee midhaan keessa tuulee horii isaa keessa kaa'ee nagaadhaan alaa jedhe. Kana haadha isaa garuu yaamiin garuu wanti abee obbo Keetaa bibisu tokkoti keessa nu kaa'iif. Inni waancaa isaatti dhuguuti keessa suuqeennaan hekaawutii irratti qabame. Hekaawutii irratti uffata tashariiti waancaan mootii argamennaan hatayroodhanii qabanii eebisan. Gaafa deebisanii fuudhennaan isa kana fuudhennaan isa addaatti naannoo isaati warra kaan godhaa gadhiisaa jedhe. Nama keetiin Yoosef Bukkeetaa haafe. Malee yoo hunda keessaa isee haadhoo isaa ilaa Bukkeetaa tabbisaniiti haasa'u hin gungumaa galu. Kanaanis siistamiidhaanii akka tuutti waa keessa kaa'ee qabsiisee Bukkeetaa tabbise. Anaan Waaqayyo hiriyoota gidduudha. Doktorota gidduudha. Hiriyoota baachiin koo wajjin fidhannu ijoollee ciccimoodha. Isaan gidduudha giingummaa afaan koo keessa na kaa'e. Ittiin qabee Bukkeetti na hambisuudhaaf. Qodaa kana keessa miindaa duwwaan keenye garaa keessa buddeen duwwaan keenye giingummaa afaan koo kaa'eeti ittiin Bukkeetti na hambise qabe. Woo kabaanii hiriyoota gidduudhaaf abul biraa fidhamee haasamu handa. Garuu inni gaarummaadhaaf ittiin qabee Bukkeetti na hambisuuf na keessa kaa'e malee hamaa dhabde. Kana booddee gaafa fuudhu immoo kabaan fiingetii. Eebee maatu iddoo bu'ee faarfannaa iddoo bu'ee akkam faarfadhu jechaadha. Har'a wanti keessa saru illee akkasuma gaarummaadhaaf. Amma iddoo keessa saru kuni gurgurbeessi koo biyya Singaappoor biyya gurguddaa keessa dhufee anaan suuqatti bibisuudhaaf kun odaa jira. Haa ta'u malee guyyaa Waaqayyoo immoo harbee hin qabu. Maaliif hin taane jechuun Islaam maaliif turee kan isaa Yesuusin. Wanti tokko gaafa rume fakkeenyaaf daadhii wayiniidha. Qodaayyuu hin cabsaa jedhama. Keessa baay'achaadha. Himaa ta'a jechaadha. Kakuu inni tureennaan maal ta'a? Humna gogootee dhufa jechaadha. Kakuu wal eegas immoo wal dhiibee dhiibee dhufu. Waaltu wal eega kakuu baay'ee akka ta'e fi akkuma nama ganda firaa dhaqu wali yaafate abaluun eettaa'edha dubbisu. Eettaa'edha. Lakki boonni ani yundu meekotti mee gaaf tokko wajjin deemnaa'edha. Ammas immoo hin gaafa tokkos dhateeta lakki nan meeqa taa'ee dhufu caala kudhan taa'ee sagal taa'ee dhufu caala. Sagal taa'ee dhufanii yoo warra manaa qabatee wal labu. Baay'ee eessa wal fa'a dhuftan jenna walii inni wadu. Kakuu Waaqayyoos akkasi. Waleegee dhufuuf jedheetii hanqomma tursee waraana ga'e. Malee hamaadha bituma manni koo akka sokkeeni jiwa lalamaa sana keessa horii guddaan argame mana moo argan sana bitanii baqaan ko raawwateera mana kootti gaggaleera kamaan deebi'eerama.
Amma garuu anko wal dhiibee imbiibee achi haa eegachaan. Maaliif qabeeyyaa lafa kanaa baay'eedha. Hir'umee lafa kanaa baay'eedha. Ani iddoon na argame iddoo gaariidha. Location isa baay'ee gaariidha. Garuu baay'ee kritikaalii deemnee nuti ofee yeroo nu eegalleetu yeroo manni galmee yeroo haalli garaagaraa investigationiin kaartaa yeroodha. Inni immoo anaa hidhee miti hojii biyyichaati. Garuu an koommoo dhufee keessa gale iddoo sana keessa gale. Akkuma alachuu Ofta Yesuus yeroo sun Hizbiqotaraa yeroo sun beetu inni yeroo akka biyya keenyaa miti Hizbiqotaraa irratti namni lafatti handhuurri isaa waa lakka kaa'ama. Kanaaf namni diidaa gala. Biyya hundumaa namni gaafa sana galuu qaba. Kanaaf iddoo raawwatee iddoo dubillee hin jiru. Dubillee keessummaadha. Kanaaf maal goone iddoo hin qabataniiti lafa dallaa horiitti gadi ari'an jechaadha. Yeroo kota yeroo kaartaan ko yeroo ko manni ko no ta'u yeroo hamaa keessa dhufe haa ta'u malee immoo hin oolle gooftaa Yesuus Kiristoos achitti malee isaa hin oolu. So zen yeroon dhiyaateera yoo waaqayyoodhee ji'an jedhu ji'a lama siin hennu gaafa waan tokko ayyama ijaarsaa kan jenne hin haasofna laakunoo ayyama ijaarsaa kan gaanneerra qarshiin keenya mana geenye mana fitness teepi kan rageenye kan nuur kartummoo mana jenne yoo tarii namoonni koree teeknikaal komiiteen suni chondumaa qabdu an beeku garuu hamma ijaaranne joon hin caalun si'a yoo ayyama ijaarsaa kan gaanne yoo waaqayyo jedhee kanaaf baay'ee sin galateeffadhaa obboloonni na gaafatanii hanta lafaarra baay'ee na gaafattu anis immoo hojii waaqayyotti fiiga maleessaa hin teenye waan kun immoo harka miti ogeessa harka jira warra dhimmisaa atu waa'ee beektu ka waa'ee kutaa lakatamaa waa'ee maal irra beektu teeknikaalii siistemiidhaan qaba nama harka jira waan ta'eef ankooyi ayyaana waaqayyoo waan harka hara isa moo waamichi koo abbanne fiigaman jira kanaaf galanni waaqayyoof haa ta'u wanti numti ta'e kuni Misiri suni dhiitan suni gadi bu'anii dhiitan suni Museen illee iddoo argatee iddoo qulqulluu argatee ankee iddoon kee riizirviidha dhoqqee biran kennaan mishinii sana raawwachuudhaan ergamii lama uffaadha kan Museedha mishiniin isaa iddoo qulqullaatti galuu miti intala mootiitti waamuu miti saba wajjin dhoqqee dhiituudha malee hin ateedha iddoo qulqullaa taa'urra saba wajjin iddoo wano sana filateedha. Kanaaf wajjin dhoqqee ite haadhi shippii kana argee miidhama isaanii argee waaqayyotti boo'e yoos malee waaqayyotti yoo argama malee Museen afaan waaqayyoodha Museen afaanii saba kanaaf maal godhuu qaba saba wajjin miidhamuu qaba saba wajjin dhoqqee dhiituu qaba sirriitti iyyuudhaaf sirriitti boo'uudhaaf malee isa namni tokko miidhamee ekkoo isaa iyyuu hin danda'amu ekkoo taa'achaadha. Eko sampai tu kacau uwe dan tahu. Waktu mau currenty recently berbeda, asyara berbeda. Karena fi milli museda asyara oke misir kesa kabacara. Itera, supaya sana kutera. Karena kayak gafa tecimu, waktu gafa bau, waktu mai ini sampai kau gan isi nafa, nana waktu sujarin. Agak ecan. Hardship argun dir kapaknya can. Malif, itim farfacurafi. Afan ko siapa ye? Nanti padan mati irratti waraana keessan achi abbaan lola keessan ba'a. Diinni diina deemu moggaasu dhiiseeran ishiidha malee. Ani immoo resiiverii mana keessan ta'an lafa resiiverii mana keessa ta'a. Ishiin immoo ala jira. Diinni koo alaa hidha miti. Maqaan masoodha maalidha maqaan isaa ishiidha. Ishiin immoo meeshaa harkisa mul'ata harkisa resiiverii ta'een ani immoo saba waaqayyootii fi foddaa onnootti gadhiisa jaalan. Kanaaf anaan diinatti namoonni waaqayyoodha jilba qabdanii Museen fa'aa maal fa'aa diinanii maqaa hin dhaanne humna gurguddaan Yordaasir faarfannaa faarfatte isa galaana deema baati faarfannaan hanshee faarfannaa ta'achaa everything challenging change wanti hundumtuu weedduu ta'a.
daawit hayed faarfannaatiin hagee arteedha rakkina ko'edha chaalenjii ko'edha ba'aa ko'edha hodii ko'edha waaqayyo namoota isaa calluma ittiin fiduwa ergaa gochuudhaaf fide iyyoob amma gaafa sana iyyoob gubatee namirraa dhumee maal mini macaafa iyyoobeedha macaafa jedhama macaafa iyyoobeedha namichi du'ee ijoollee harkaan mul'ucatte dhumte moodela ta'ee macaafa iyyoob yoo dubbiftatte ani waa'ee obsaa seetti himu waa'ee danda'utti himu waa'ee galaana keessa harkicha ilaalu keessa mo'icha ilaalu waa'ee ibidda keessaan faarfachuu waa'ee ana hidhaa keessatti harki miilli yoonodha afaanni garuu hedduudha weeddisa kana booddee mana dhaqee eessa isaan lamaan isa kaan faarfannaani kaan kaan amantiin ibidda dhaamsoo kaan faarfannaani mana hidhaaraasoo kaan amantiin leencaa afaan cufuu hin qolannaa wannootti dhufu galaana keessa riqicha laalla waraana keessa mo'icha laalla qoramsa keessa gonficha dhaalla keenya geggeessaan kun hundarra jaala jireenya faalla Yesuusiin gulaallaa maaliif nuyi iji keenya fiizikaalii isaa eksettatan ayi kan ta'u keessaan gonfoo ilaalu qabna keessaan mo'icha ilaalu qabna qorqorroo cubbadiidha garuu keessaan maal ilaalanii viilla keessaan ammani viilla insa ilaalachaa kanaaf waaqayyo gaarummaadha godhe waan ta'an nu keessaa namni tokko hirranne ijoolleen keenya hunduu hafne irraa akka irreebee haasawillee miti nuyi amma dhugumaan yoo dubbanne chaalenjiin kuni ana dubarran keenya waaqayyo immoo waa'ee macaafa yoo dubbifachaa faarfachaa waa'ee namnu moodeela gochuu barbaadeera iyyoo waara kanaaf iyyoo oromoo gochuu barbaade iyyoo filistii keessaa amma seexanni oromee kanaan of teetta faarfattoota ilaalteetta maal agartee kabaa garbicha hootii jedheetti mita gaafa sana biyya lafa naanneeni dhufe gaafa jettu iyyoo garbicha qoricha kaattee iyyoo garuu hin banne hin fayyamane kanaaf anaanis badiisaan miti buleessi koos baay'ee rakkatee talilaan waa'een koo miidiyaa irratti onlaayinis ijoolleen qoruu dhugaadha gaafa sana wajjin dhaabbateera ammas mana wajjin eebi'ee appilaayi godha beekumsa innillee egaa injinii kan yerummaan isaallee kan ilaatiiwuti qilleensarraatiiwuti qilleensarra gonaati haa ta'u malee iddootti wal gargaarutti wal dhabannu faayinaansiis ta'ee yaadaas ta'ee konseptii qabu hundumaa ta'ee ufa isa taanu immoo wanta lafaa kan tokko irratti haasofna waaqayyo yoo isin eebbisuu buleettiin koos immoo warra biyyooti argamtee waan barbaanaa gooni chaalenjii wajjin agartee amma ammas immoo yoo naatu waan hin taane waaqayyo waan nu eera kanaaf isa taanu immoo waan isin eebbisu. Ameen. Waaqayyo isin eebbisu egaa haasaa kabaa baay'eensaa ituma kolfanii nama boosisa egaa rakkoo kana keessa taa'ee waan kabaan dubbate ergaadha nama baay'eef iyyuu egaa waaqayyo isin eebbisu kabaa koo egaa wanta isaan irra ga'anii hordofeen isin beeksisaa gaafa inni heeyyama jaarsaa argatee jedhu immoo waadaan jalqaba galee ani waadaan koo gaa waadaadhuma karaa waaqayyo na gargaareen dhumaa amma lubbuun jirutti kabaa bira nan dhaabbadhaa egaa waan kabaan keessa taa'e haasa'u warri kabaatti dhiyeenyaan jirtanii arguu dandeessu waan amma kana waaqayyoon nama waaqayyo galateeffamuu qaba haalotaan miti waaqayyoon galateeffachuuf dhiisuun kan irratti hundaa'u haalotaan miti garuu jireenyi kabaa ofuma isaafiyyuu wangeelaa isanni faarfatu miti isteejii irratti isanni faarfatu tun taane jireenyuma isaa ilaaltaniyyuu ani isinitti agarsiisuuf malee yoo wanta kabaan keessa taa'e kana haasaa jiru na agartanii
ayyaana waaqayyoo isa baay'ateef sammuu keessanii ol isinitti ta'a dhugaa dubbachuudhaaf. Kan jireenya gaarii nama jiraachisu dubbannu soofaa bayeessa siree bayeessa akka hin taane kabaarraan argee jiraachuudha. Ayyaana waaqayyoo keessa jiraannaan gogaama kanatu ispoonjii namatti ta'a. Kanaaf egaa dhuguma waaqayyo jireenya kabaa maaliif gidiraa ammas akka agarsiisu gaa waaqayyotu beeka. Garuu abbaan ilma isaa jaallatu immoo qoraa. Egaa waaqayyo kabaa akka jaallatu beekaniyyuu. Egaa kabaa waggaa dheeraaf hin beeka. Egaa baay'ee isaan jedhu marsaa ittaanu eeyyama jaarsaa akka argatee jedheeni yoo waaqayyo jedhe marsaa lammaffaa yeroon biyya dhufu kabaa nan argaa. Akkuma kana waan irra ga'e yeroo sanatti of course ana qofaatu hin taane miidiyaa guguddaan illee waamamee kabaan ibsa akka ta'e namana. Kanaaf yeroo sana egaa dammaqiinsaan sabni waaqayyoo sabni Oromoo hundumtuus kabaani kan kiristaanotaa duwwaa miti kan Oromoota hundumaati. Kanaaf hundumtuu dammaqiinsaan akka hordoftan isiniin jedha. Anis immoo arraba guddaatu narraa bu'e kabaa jimmaatii ta'uu koo namni beeku almost hundumti keessan beektu. Kanaaf namni hundumtuu maalirra ga'e wantichi jedhee inni kaan meeseejiidhaan inni kaan ergaadhaan baay'ee nunan dhiphadhe dhugaa dubbachuuf alaala jiraadhe. Kabaa immoo alaala taa'ee laayivii gashee immoo konferensiidhaan gochuun immoo haala hojiirraan kan ka'e garaagarummaa yeroo keenyaas baay'ee gargar fagoodha. Kanaafan qaamumaan dhufee asitti isinii dhiyeesse jechuudha. Egaa waaqayyo isaan eebbisuu obboleettiin koo fayyoon obboleettii koo kanan jedhu yeroon fuudhee anaaf kabaanii saaqolii dhiiraa keessaa isaan gafaati. Yeroo inni fuudhes immoo akkuma kanaanis isaaf akka kana saaqolii keessaa tokkodha. Kanaaf egaa soddaadha jechuudha anaaf kabaanii fayyoon anaaf obboleettiidha.